السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتاف جالسمتوني هردفتوني برسيسا ورمو أب الحمد لله يعني نجاكوت نجيني هي حنجار الله من كبجادا باقي جرتن مرة سنجاو دعوتوتن كي فيديو أراكن كيستي وني نسم برسيسو نموني شبكان كيسن يرو فايدم تن ضعيفة يوكين دبا سنجلاته حالا سفيس انترنت كيسني يوكين سفيس شبكة كيسني داسن أكني سرت سنيف دلقوتي سفيس أولانا دان حالا اتدبلتشو دندسني نسم برسيسو يعني حالا humna daataa keessanii san is dabaluu dandeessan jechuudha. Isin egalee yeroo waan garagaraadhaa fayyadamtan akka inni sirriitti isiniif dalagu haala is dabalachuu dandeessan inni isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilii itti godhaadha. Achi booda all fayyadamtoota kaayyadhaadha. barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo fiyeetti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa namoonni intarneetiin keessan yeroo waan garagaraadhaa fayyadamtan dadhabaa isin jalaa ta'e yookiin da'iifa isin jalaa ta'e haalli humna shabakaa keessanii san yookiin humna daataa keessanii san akka saffisa olaanaadhaan sirriitti isiniif dalagu haalli itti dabalachuu dandeessan seetingii bilbila keessanii galtanii haala kanaan yeroo seetingii irra galtan jechuudha connection kan jedhu kanatti kilikni gootu achi booda data usage kan jedhu kilikni gootu achi booda haala kanaan isiniif baasa jechuudha yeroo haala kanaan isiniif baase mobile data usage kan jedhu kilikni gootu achi booda haala kanaan isinii baase jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif baase appilikeeshinoonni baay'eetu jira jechuudha. Asirratti akkuma asirratti amma argaa jirtan jechuudha. Appilikeeshinoonni daataa keessan yeroo hunda yaa'anii osoo isin irra hin galinillee akkanumaan ofiin automaatikaalii daataa keessan yookiin shabakaa keessan fayyadamutti jiran jechuudha. Baakgiraawundii hudduubatti jechuudha isinii galee. Appilikeeshinoota hedduutu jira. Appilikeeshinoota irra caalaa nyaatu. Asolitti isinii baase jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan kiyya kana tokko jechuudha. Amma wanni gochuu qabdan jechuudha. Appilikeeshinoota kana hunda jechuudha irra deemtaniiti. Amma tokkuma lamaan isinitti agarsiisa jechuudha isinii galee. Waan yeroo qusadhuuf jechuudha. Isin garuu wanti gochuu qabdan yeroo haala kanaan appilikeeshinoota hunda isiniif baase. Appilikeeshinii awwalaa kanarratti yookiin tokkodha jechuudha kan namni yeroo baay'ee fayyadamu yookiin tokko isinii baasu mala jechuudha. Garuu akkuma isiniin jedhe appilikeeshinoota asirratti argaman hundarraa cufuu qabdan jechuudha. Haala itti cuftaniisi application awwala isinii dhufu irratti kilikni gootu achi booda asirratti halluu background data usage jechuun kana ni cuftan jechuudha bakka oonii sana haala kanaan ofii gootan jechuudha isinii galee akka yaani yeroo isin intarneeta yookiin bakka biraadhaa fayyadamtan inni kun hududuubatti yookiin background jalatti jechuudha eeyyama keessan malee intarneeta keessan isin jalaa hin bunne jechuudha isinii galee haala kanaan yeroo cuftan jechuudha deebitanii ammallee Chrome Imos hundumaa yaani waan isiniif baase hunda akkuma nama isinitti agarsiisaa jiru kana jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan kana anamma tokko tokkoon cufee isinitti agarsiisuuf yeroo waan gosa dhufu yeroo waan jalaa dhumuufu isin yaani akkuma nama isinitti agarsiisu kanaan ofirraa cuftu jechuudha. Isinii galee haala kanaan amma fakkeenyaaf amma halluu background data usage kana ni cuftan jechuudha. Haala kanaan raayitii eeyyama kennuuf hin qabdan jechuudha isinii galee. Isa eeyyama kennitaniif kan hunda haala kanaan ofirraa cuftanii jechuudha. Isinii galee. Haala kanaan yeroo haala kanaan hunduma saadhaa ofirraa haala nama isinitti agarsiisu kanaan ofirraa cuftan jechuudha. Amma booda shabakaan keessan isin jalaa hin dadhabu jechuudha. Saffisi shabakaa keessanii isiniif dabala jechuudha isinii galee. Haala kanaan humna intarneetii keessanii dabalachuu dandeessanii jechuudha. Kun warra daataa fi jechuudha. Warra daataa fayyadamtaniif jechuudha isinii galee. Warri immoo waayifaayi fayyadamtan jechuudha. As jalatti waayifaayi daataa usage jechuun jira irratti kilikni gootu jechuudha. Kan amma garuu waayifaayi hin qabu. Warri waayifaayi fayyadamtanillee haalumaan amma warra daataa agarsiisanitti isinillee ofirraa cufuu dandeessan jechuudha isinii galee haala kanaan humna shabakaa keessanii yookiin saffisa intarneeta keessanii itti dabaluu dandeessanii jechuudha isinii galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii galee jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun ta'uudhaadha. Barumsa birootiin aga olti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.